ባህሩ ዳር ህመሜን ትቼ አልጋዬን ባዘው ድኜ በርትቼ በሰንበት ቃለ ማረበላቸው ያዳነ ይሙት ለምን አላችሁ? ክንድህን እጠፍ የሚለኝ ማነው? መድኃኒት የሚለኝ ማነው? ቢከፋችሁ ማሰዳጆቼ እስከሆናለው ባንተ ጸንቼ። ቢከፋችሁ ማሰዳጆቼ እስከሆናለው ባንተ ጸንቼ። ነገኝ አራር ጃለሊ waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii koo hordoftoonni chaayinaalee Buzee YouTube maqaa waaqayyootiin akkam ooltan akkam turtan akkamiyyoo nageessanii ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinirree baga nagaa fayyaanaa taatanii baga nagaadhaan na eegdanii har'ammoo dhufeen jira. Egaa waadaa kollee gubaadhuu turee dhufeen jira. baga nagaadhaan na eegdanii isiniin jedha obboloota kooyi የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የውዜ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁኝ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እናንተም ባላችሁበት እንኳን ደህና ሆናችሁ እግዚአብሔር ሰላምታ ባላችሁበት ቦታ እንደ ምድር አሸዋ ብዝት ይበልላችሁ። እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ፣ ህይወት፣ ጤና እንዴት ነው? አየር ምን ይመስላል? በሀዛብ ሀገር ለምትገኙና በውስጥም ለምትገኙ ሁላችሁ ምን ይመስላል ኑሮ እላችኋለሁ። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ለኢድ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የሙስሊም እምነት ተከታዮች በውስጥና በውጭ ሀገር ለምትገኙ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ ብያለሁ። በሀገር ውስጥም በውጭም ለምትገኙ ለሁላችሁም እጋ ከሆርዶፍቶን አመንታ ሙስሊማ ከንታተን ብያ ኬሰስ ብያላ ከንጅርታን ሁንዱማ ኬሰንዩ በጋ ጌሰኒ ኢድ አረፋ በዓል ግን ኢድ ሙባረክ ጀዴን ጅራ beeku baadhus dhiifama wajjin bagatti isin ga'e. ayyaana gaarii, ayyaana eebbaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa isiniif haa ta'u hunduma keessan isiniin jedha. egaa yeroo darbee viidiyoo waa'ee ijoollee biyya Azaabaa biyya Joordaan ammaan keessatti argamaniif isinii hojjedha isiniin jedheen ture. egaa obboloota koo waadaa koo eegee dhufeen jira. dheeressee osoo hin taane gaggabaabsee akkamittiin akka biyya Joordaan keessa yeroo dhufnetti yeroo achi dhufnutti maalluun jedhu asitti immoo maaltu uumama isa jedhu ilaalchisee isiniin jedha. innis maalidha gaafa biiroodhaa dhufnu jechuudha. gaafa ejensii Itoophiyaatii dhufnu mana jijjiirrachuun akka hin danda'amne kan nutti himamaa ture jechuudha. yoo tarii hunduma keessanitti warreen Itoophiyaadhaa gara Joordaan ammaan dhuftanii isinitti himama ta'e jechuudha. maaliif sababa tokko qofa nu laatan ture. innis tarii namni sin jeequ kin dhiirri sin jeequ jiraate malee isaan alatti ba'uu hin danda'amu jedhamee ture jechuudha. garuu maatii waaqayyo obboloota koo warreen biyya kana keessatti argamtanii qormaanni isinitti cimee qoramaa jirtanii yaada warra biyyaa hin laalina. yaada warra biyyaa hin laalina. isaan irratti sin bilbilina. warra ejensii warra biiroo irratti hin bilbilinaati. nama irraan dhuftan irratti bilbiltu jechuudha. odeeffannoo dabalataa argachuuf warreen na beektan gara keessatti nuuna dubbistanii akkamittiin akka biiroo asii lakkoofsa biiroo asii argachuu dandeessan isinittiin himaa jechuudha. keessattuu warri ejensii Sabriinarraa warreen dhuftan jechuudha. Sabriinarraa warreen dhuftan gara keessatti na dubbisaadha. viidiyoo kana ejensii Sabriinaa keessa kan hojjetu kan argite ijoolleen keenya obboloonni keenya hedduu isaanii dhiphachaa jiru, hedduu isaanii qoramaa jiru waan ta'eef sababan qaba jechuudha. ejensii kana gadi buusuuf osoo hin taane garuu deeggarsa gahaa ta'e argachuu akka qabaniif jechuudha. qormaanni eenyumarrayyuu gahuu akka hin qabne jechuudha. maaliif obboloonni keenya hedduun isaanii achi sababbii akkas jedhaniif hojiin illee haa baay'atu, qormaata addaa illee haa ta'u, dhukkubsatan illee haa ta'u hin bahuun hin danda'amu, mana jijjiirrachuun hin danda'amu sila jedhameef qormaata keessa jiraachuu danda'u jechuudha. maaliif ofii koof argisedha waan ta'eef jechuudha. kanaaf obboloota koo hin dhiphatinaadha. achiin isaan mudaa addaa sanirraan ga'u taanan isaan hojiilee agbaabidhaan isin hojjisiisu taanan akkasumas immoo fayyaa keessan irratti isaan isiniif hin eegan taanan biiroo deemuu ni dandeessu isiniin jedha. akkasuma hanquufnee miti immoo kan baanu bilbila nu eeyyamuu didan jennee miti immoo kan baanu jechuudha. sammuu keenyaa ol humna keenyaa ol kan ta'e yoo ta'e biiroo nu geessaa jennee biiroo deemuu ni dandeenya. biiroon immoo nuuf jijjiira malee maaf dhuftan nuun hin jedhu jechuudha. sababbii
nuti deemnuuf garuu wanta deebii ta'u qabatamaa tokko qabachuu qabna jechuudha. Deebii qabatamaa tokko qabachuu qabna. Sababni ittiin baane sana yoo nutti cimedha malee akkasumaan immoo mana baheen jijjiiran jedhinaan isiniin jedha. Kuni gorsa obbolummaati isiniin jedha. Maaliif akkasumaan sababa tokko malee sababa bilbilaa yaa ta'u sababa yookiin wanta yaa ta'uutiin akkasumaan sababa addaatiin isin deebisu madaamin keessan irree illihi keessa galti sana booddee walitti bu'isni harka caalu dhufa jechuudha. Garuu isin rukutu taanan balaa adda isin dhageessisu taanan yookiin haalli nyaataaf dhugaatirree isiniif hin mijatu taanan isin mijanne taanan dhukkubsattu taanan yaala keessan fayyummaa keessa seeran isiniin eegan taanan isin deeggara. Kanaaf otoo hin sodaatin gara ejensii yookiin gara biiroo deemuu dandeessu jechuudha. Biiroon irree isin gargaara. Warri immoo Sabriinarraan dhuftanii bilbila biiroo Joordaanasii kanasii jechuudha. Kan biiroo asii warreen barbaadan gara keessatti na dubbisa. Biiroo asii Sabriinarraan warreen dhuftan Hayaatirraa warreen dhuftan jechuudha. Warri biiroo asii barbaadan jechuudha. Qaamaatii Waaqayyoo kana caalammoo dhawaatu waan hundumayyuu suutatti deemna. Qas በቀስ እንቁላል በእግሯ ትሄዳለች አሉና እህት ወንድሞቼ በኢትዮጵያ ኤምባሲ በሰብሪና ኤጀንሲ የመጣችሁ ችግር እየደረሰባችሁ ያላችሁ በጤናችሁ ላይ በተለያየ ነገር ላይ ጤንነታችሁ የማይጠበቅ ከሆነ ምግብ የማይስማማችሁ የማይሰጣችሁ ከሆነ እንደዚህም ደግሞ ብር የማይሰጣችሁ ከሆነ በእናንተ በሚፈልጉበት ጊዜ አሳልፎ ዛሬ ነገ ያሉ ወርን የሚያራዝሙ ከሆነ ቢሮ ሄዳችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ለምን ከኢትዮጵያ ስንመጣ አንድ ነገር ነበር የሰጡን የኢትዮጵያ ኤጀንሲ እናንተ አንድ ወንድ ካስቸገራችሁ ከሆነ ብቻ ነው የምትለውጡት እንጂ ከዛም በተረፈ መለወጥ ቤት መለወጥ አይቻልም ተብሎናል። ይሄ ደግሞ ውሸት ነው። የዛኛ የተባለው እንደዛ ነው ብላችሁ በፈተና ውስጥ ታማችሁ እያላችሁ እየተራባችሁ አንጀታችሁን አስራችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት እንደዚህ ራሳችሁን አትጉዱ፣ ቢሮ ውሰዱን በላቸው። ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ እንዳትደውሉ። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ምንም አይረዳንም። ግን የዚህን ኤምባሲ የዚህን ኤጀንሲ የዚህን ደላላ የዚህን ቢሮ የጆርዳንን ቢሮ ስልክ ቁጥር የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ በውስጥ አናግሩኝ። ለምን የሆነ ተቋም የቆመ ማለት አንድ ነገር ቋሚ የሆነ ምክንያት ካላችሁ አትፍሩ። የምርባችሁ ከሆነ ለምሳሌ እያመማችሁ የምትሰሩ ከሆነ ጤናችሁ ላይ የሚጠበቅ ነገር ከሌለ ቢሮ መሄድ መብታችሁ ነው። ኢትዮጵያ እንደተወራ አይደለም። እንደዚህ እየፈራችሁ እየተቸገራችሁ እያለቀሳችሁ ብዙዎቻችሁ አይቻለሁ። ብዙዎቻችሁ እኔ በኢሞለም እየነገራችሁኝ ነው። ግን አታልቅሱ። ግን ምክንያት መኖር አለበት። እኔ ስልክ ከልክላኝ ነው ብላችሁ ከሄዳችሁ ይሄ ጥሩ አይደለም። መፍትሄ ይሰጣችሁ። ስራ በዝቶብኛል ራሱ ብትሉ መፍትሄ ይሰጣችሁ። ይቀንስልሽ ተብሎ እዛው ነው የሚመለሱሽ። ግን ቁም ነገረኛው የምርባችሁ ምግብ የማይሰጣችሁ ከሆነ እያመማችሁ የሚያሰሯችሁ ጤናችሁን የማይጠብቁ ከሆነ ትሄዳላችሁ። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ብራችሁን የሚያሰጧችሁ ከሆነ ቢሮ መሄድ መብታችሁ ነው። በህግ ነው የወጣችሁት፣ በህገ ወጥ አይደለም የመጣችሁት። ቃልሱ በሰብሪና ኤጀንሲ የመጣችሁት በውስጥ አናግሩኝ ብያለሁ። የኢትዮጵያን ኤጀንሲ ውስጥ ምንም እንዳታናግሩ፣ ተቸግረናል እርዱን ብላችሁ እሷን እንዳትጠይቁ። አብሶ ኢትዮጵያ በሰብሪና በአያት ላይ የመጣችሁ አያትን ምንም እንዳትጠይቋት፣ ምንም አትረዳችሁም ማለት ነው። የምትጠይቁ ካለ ወደ አያት የመራችሁን ሰው ወደ አያት ያመጣችሁን ደላላ እሱን ነው እናንተ የምትጠይቁት እንጂ አያት ምንም አታደርግላችሁ። ስለዚህ እህቶቼ በጭንቀት በራብ በስቃይ በህመም ያላችሁት መፍትሄ አለ። የቢሮውን ስልክ ቁጥር እንዲሰጣችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በውስጥ መስመር ታናገሩኛላችሁ ማለት ነው። ያውም ደግሞ ከፈለጋችሁኝ ብዙአየሁ ነገሰ ብላችሁ በኤፍቢ ላይ ካናገራችሁ ታገኙኛላችሁ። በተረፈ ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምታ እንደ ምድር አሸዋ ብዝት ይበልላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላም ያገናኘን። ከነራን ከነከጋ ፖሎታኩ ለፈነጋና አፍቱራዳ አያነ ጋሪ አያነ ይባ አያነ ጃላላ ስኒፋታው ወንድሞ ከሰንዩ ሄዱን ሲንጃለዳ ሄዱን ሲንከበጃ ጋ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገቲናዳ
ኢድ ሙባረክ ብያለሁ ለሁላችሁም ኢድ ሙባረክ ጀዴራ ኦርዶፍቶota amantaa musliima biyya keessas biyya alaa kan jirtan hunduma keessan only muslim eid mubarak in country or out country bye bye subscribe